وبركاته. كوجمتوتا دعوتوتا عشان تكدرتو نجا كذا. نجا جبال الحمد لله رب العالمين. أيدا وتوتا كنا عرّا ميشا فبشري كوني جيم نيرة. وجيس سنجرا جرا كريم سنجرا سر سنيم سنا كمورا فيديو كنا نوجد توران كير لايك سبسكرايب توران وجيبش نوران مدينة. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma beekamu meeshaan irraa isin argaa jirtan kun meeshaa kana qofaa miti meeshaa baay'eedha. Meeshaan kun meeshaalee farniicharii algaa kumsaatinii akkuma san mutu meeshaalee mana keessallee kan kanaan dura isinitti ibsaa ture. Rootoo lama qabdi jechaadha asiin obboleessi keenya isinitti agarsiisa. Itti aansuudhaan immoo meeshaalee kana Aishaan keessa isillee ogeessillee kun asiin nu bira jira. Tokko isaa maal akka fakkaatu akkamitti akka hojjetame kwaalitiin isaallee maal akka fakkaatu isinii ibsa jechuudha. Ani immoo gara kaameraamaanii ta'uudhaan Aishaan immoo asiin meeshaalee kana isinii ibsuudhaan haga dhuma asii waliin turti jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Ani asumaanin isin waraabutti eegaleera. Ayyada waantota keenya duraan dursine kontiroolii jira kontiroolii kana sirriitti agarsiifnaa garuma viidiyoo keenya wajjin tura ogeessillee akkamitti akka hojjetame isinii ibsa daawwattoota keenya. Kontiroolii jedhama. Kan hojjetameef meeshaa mastaatii qabu meeshaa bareedinsa qabuuf barra kanaaf mastaatiidhaaf meeshaan bareedinsa qabu asirra ta'a. Jalaaf immoo meeshaan dhokataan jirametti meeshaan mul'achuu hin qabne meeshaan kan akka distii maal as keessa jira. Kanneen kana mootii meeshaalee xiqqoolee waan mul'achuu hin qabne keessa kaa'anii fi kun mastaatii qaba mastaatii qaba. Meetira tokkoo fi seentimeetira 20 meetira kaayaa jechuudha. Walirraa biffeen kun ni argitanii akka inni bareedu meeshaa baay'ee bareedaa ta'edha. Sirriidha daawwattoota keenya. Dolaaba. Saaxinii yookaan dolaaba jedhama. Kun illee meetira kaayaadhaan Fani fartu, asin mutu uffanni dachafamee jiran jira. Uffanni dachafamee jiru sirriitti dachee ta'a. Kaffalli famu kunuunsi fannifama. Gubbara namoota shantaa jira. Shantarra afuuriin fiddee keessa kaachuu ni dandeessu. Shantarra keessa jira. Sagalee keessan xiqqoo. Ayyada waantota keenyaa kun kumsaatinii jedhama jedhee ogeessi keenya faayidaa isaallee sirriitti isin ibsee jira. Meeshaa baay'ee bareedaa fi mijeetti tokkoffaa ta'e irraa hojjetama. Hundi keessanuu hojjechuu dandeessanii bakka isin barbaadan isin geessan isin jedha daawwattoota keenya. Share like subscribe gochuun immoo hin irraanfatin isin jedha daawwattoota keenya. Akka biraa algatu jira direesingitu jira isa tasriyaa jettanii santu jira jechuudha daawwattoota keenya. Kallattimaaniin gara tasriyaa fi gara algaatti kun dabarsinaa algaa meetira kaamsaa qabdi obboleettiin teenna. Kumsaatiin illee meetira kaayaadha isin jedha daawwattoota keenya algaa meetira kaamsaadha. Kallattimaaniin algicha gara algaa Kamsa jedhama. sibiila tokko hojjetame jechaadha. Asiin koodina jira. Asiin direesingi jira. Direesingi naannoo hundaa mijeessuu qabdi. Asiin iddoo meeshaalee qabdi. Asiin bareeda akkan qabdi. Jala masaaba tokko qaba. Warra mastaatii qaba akkuma agartu kanatti. Masaaba xiqqoolee gara keessallee wantoota adda addaa keessa kaachuu dandeessu. Lamatti jira kun. Wanna barbaachisan bitatu guutamee nu biratti dhumatee jira. Meeshaaleen meeshaa shakkisuu miti. Iddoo isaan barbaadametti gifamuu ni danda'ama jechuudha. Ayyera waantota keenya. Kan algaa keessa jira chuppiriin duuba kanaan jira. Algaa keessa kagalu kun chuppiriin immoo duuba san jira. Inni illee chuppirii tokko faadha jechuudha. Sibiilli isaan tokko faadha isin jechaa jira. Meeshaaleen firaati qabu hundi isaatu waan bareedsa qaba. Ayyaa asitti illee meeshaa kana waagaan isaa yoo qannase fakkeenyaaf qannasuun hin danda'amu akkamiin annaa jedhe. Waagaan amma akkaataa gabaa waan ta'eef jechuudha. Meeshaa mana sirra hojjetame waan ta'eef meeshaa akka tokko fayyadamu waan ta'eef yoo sadarkaan isaa ka qannasu taate ni qannasaa jechuudha. Meeshaan kun fakkeenyaaf kanuma fakkaatee waagaa isaa qannasuu ka danda'u fakkeenyaaf sadarkaa lammaffaadhaan hojjetuu ni danda'ama jechuu keeti. Kun garuu akkas hojjechuuf immoo haala maamilummaa namarraa ittisaa jechuudha. Meeshaan waan bu'aa isaa Alif ini lewan berkati orang dewasa orang berkati itu saja. Malki lale meeshaa rabbana jechuun bu'aa isaa qabu. Ayyee guddaa galatoomii. Ayyeedha waantota keenyaa meeshaan biraallee mootu haala kana irra sabameetiin rootoo kana lamaan guututu jira. Daawwattoota keenyaa meeshaan kudhasii miti karaa fagoo deemaa hin jenna daawwattoota keenyaa eessumattuu inni geessina Oromiyaa keessa dhuftanii ajajachuu dandeessanii meeshaan kun illee meeshaa obboleettiinnati maashina uffata miicuu qabdii rootoo kana guutuu meeshaa mana keessatti jira. Maashinii daabboo lamatu jira haala kanaan kun hundi ashaggamee qophaa'ee jira hin jenna daawwattoota keenyaa. Aga xumura viidiyoo keenyaa ammas wajjin turuun raanfatina hin jenna daawwattoota keenyaa yeroo fe'umullee akkamitti akka fe'amu
akkamitti akka eegumsaan feenu akka meeshichi hin goddaamne jechuudha isin agarsiifna agaruu viidiyoon wajjin tura amma fuullee jirra. Assalaamu alaikum warahmatullahi